السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أرمون نفن اللي هركبون جر فيديو تنانمني هذا تجعلت شير كومبلينكي قوتا جتشو فيتو حياة الدنيا رهاجراتو فيتو فول ربي هاجراتو كومبلينكي قوتا جو سرتي ولي قال لي اتيان سولا يادك يكان أنا ديقرتمون أن ديقرتو وان جتشو بربادي سلام فيديو تنوسو oromoo kaayirootii fi namoota silaa feemasoota ofiin jedhanii biraan geettanillee bareeda. Mees yaada irratti kenna. Ibiddi dubartiin qabsiifte hin dhaamu jette Oromoon. Ibiddi amma dubartoonni lameen tun qabsiifte yaa Oromoo yoo achi laallu jechuun bakka taana yoo achi laalan bakka biraatiin deemti. Amma dhiyoo wal ari'anii ammallee dubbiin tun hin dhaabanne. Jarri wal jala jirti. Haa taatu ammoo tokko du'ee tokko nyaatu jedhe wal gaggalaafata taati. Namni gaafa nama tokko miidhamni isaalleen ooluu jechuudha. Karama kamiinuu haa ta'u. Karama kamiinuu. Nama nagaa dhoorge ofii nagaa argadhaan illee soba dhugarraa fagaatte. Nama san nagaa dhoorguu dandeetta si ammoo namni biraa nagaa si dhoorguu danda'a jechuudha. Kanatti aansuudhaan haati Faaxeellee dubartiidha. Fatiyaan illee dubartiidha. Dhiiraa fi dubartii walitti hin buune jechuudha. Inni biraa ammoo hundinuu rakkattoota biyya ormaa keessa jiru. Jechoonni isaan waliin jedhanii namni miidiyaa kanarratti jechoota sanii olii waliin ja'aa jira. Nama kumaatama wal arrabsaa jira. Amma gurbaa kaayiroo tokko maqaan isaa eenyu ijoollee dhiyoo tana harka akkanatti haati Faaxee harka akkanatti goote gurbaa dhiiraa tokko wal arrabsanii jechuudha. Innillee kaayiruma keessa jira dhiiroo. Walii gallee deebi'aniituma mallee geemii waliin taphatan. Haganumaa jechuudha. Amma Fatiyyaa miskiitittiin tunin baay'ee roorrifamte. Yeroo kaanii gartanii gurbaa maaloodha maqaan isaa Abduu Seenilleen kottu jedhee balbala dura dhaabbata. Asiin dura ammoo feemasiin tokkollee maqaa dha'uun barbaannu malee hin tume jedhani. Si ijoolleen talama tana maalumaaf akkatti ani yeroo tokko dhugaa dubbachuudhaan amma himimmaantu na qaba. Namni haadha hin qabne kun maalumaaf roorrifaman jaabarra. Bakka tan ammoo mi'a haadha dhabuu warra dhabetu beeka. Hundaafuu namni biyya ormaa keessa jiruu fi namni haadha hin qabne illee qixu. Yoo sagalee dhageettii taate malee yoo viidiyoon argaafa taate malee qixu. Haates bira jiraattee anaa daalachadhu mee waa dibadhu siin hin jettu. Dadhabdee hara naa baafadhu siin hin jettu. Atis haadhuma ormaa bira jirtaa jechuudha. Garuu mucayyoon tuni hangas mara waan gartanii sadarkaa amma biyya ormaa keessatti qaama seeraatiin wal qabsiisuu ijoollee akkasuma rageetteere. Yoo akkas taate barnamuu waan qabu daddarbatee jira. Ani akkanatti fakkaatetti dhugama dubban. Wanti kun osoo qabbanaahee nagaan bu'e. Nageenyi bu'e. Haadha Faaxeetii fi Fatiyaa jidduutti osoo nageenyi bu'e. Gaafa Fatiyaan miidhamte warrootuma nagaan amma gartee Fatiyaa tan homattuu dhakeenne kanatu lafaa burqaa jechuudha. Fakkeenyuma amma ijoollee Harargeef Arsii jetteetiin sababa nama tokkichaa gartanii miskiina baadiyyaa keessa walitti guuranii kunoo waan hin taane akkan wal godhutti jiran kan. Meeqa wal cafallaqanii jechuudha. Kophee afaan wal kaanii afaanitti wal fincaanaa jecha maal goonaree safuu dhabboo jaratu akkas dalagaa jira. Amma miskiinonni sunniin waa balleessaniitii miti jechuudha. Sababa ka onlaayinii gubbaa taa'ee bookkisu miskiinni lafa wal fixaara. Fakkeenya kanumaa jechuudha. Gaafa mucayyoon tun waa taate yookaan qaama seeraa dhimmi wayii muudate haati Faaxeelleen akkanuma dirreen bal'atteetiin namni ofirraa diriirfatee taa'aa natti fakkaanne. Jabaa wayii hin dhaban. Kanaafuu nageenyi bu'uun dirqama. Haati Faaxeelleen biyya ormaa keessa teettee
nageenya of dhoorguun isiilleen obboleettii isiiti miskiina maal gooti gahe jalaa haftu abbaa fedhee badata akkasii bada ebalurraa akkana goote ebalurraa akkas dhalte maaloo kumaatama ol arrabsaa jira maala faate amma dura namni kumaatama waa fedha jedhaan hin jiru obsitee waa hedduu dandeessee miidiyaa guyyaa miidiyaa kanarratti gabbaate isiidhaa miti ana mataa kiyyoo taate tokko nama faarsaa tokko ni arrabsa wanti lameen kun dirqama miidiyaa irratti as baanaan saniifuu arrabni akkanaa kun amma durallee homa fedhe mucayyoon takka as gubbatti jecha sanii haadha faate jecha mafatiyaa naan jetteette san haadha faateetiin jetteeti viidiyoo irra waraabaa turte namni tiktookii kana fayyadamtanii beektanii jechuudha waliigallee bakka amma fatiyaan Addis Ababaa irraa maaloo nutti fiddee jette san asiin durallee intalli takka jetteeni viidiyoo irratti waraabte guyyaa san maa callise namni garittuu waan guddaa haasa'uun hin barbaachisu nageenyi haa bu'u sheer kompiiliinkii godhaa viidiyoo tana warroonni yaada kiyya